Senegaltuun danda'a waayifaayi qaba daataatu guuttadhee jira. Namoonni tokko tokko Turkii keessa limiti naan jettu booddee. Taaptaapiin birrii tokko naan kafalu sanyiin ni beeka rammeen ni beeka Ibraan ni beeka harki caalaan keessan hin beektu. Maallaqa tokko naan kafalu waa fooloo barbaacha miti kan asirra ta'e jechuudha. Fooloo ofiin uummanni nu taasisa. Kanaafi mee al tokko hundi keessan iyyuu taap godhaatii taaptaabii kana gara 500 taphannu tokko koppiliink sheerii immoo yoo xiqqaate 10,000 yageenya. Mee jabaadhaa akka addaan kunne. Akkaawuntii barreessaa warra akkaawuntii as jalaa biimootiidha moo yoo maqaansa akkaawuntii barreessaa. Jabaadhaa koppiliink. Deddeebisii barreessaa namni akkaawuntii gaafachaa jira. Koppiliink hundi keessan. Dasa gosa deemina korii nambarii tokko masala. Ulfaadhu muu abbaa miskiinaa inni ji'a Oromoo jirta. Galatoomii. Rammee nagaa Ati mataan keessattuu inni ji'a Oromooti beekta. Galatoomii. Garuu Oromoon tuni as jala wal keessa jirti. Akkaataa itti nama fayyadaman warra hin beekne hunda as jala jira. Abbaa Abdii yeroo ammatti hangafa tiktokara Oromoo nama viyoorii guddaa qabu kanaan daawun gabbuu sinirraa jaan. Yaa ummata muqaffaliin bakka kana ka jirru osoo alagaanu dhufee ummanni keenya akka gargaaramu itti fayyadamuu qabna. Osoo alagaa'u ta'e nama keenya qabeelaa isaan Ibrahim dhuftee nagachiiraan jedhe gaa. itti fayyadamuu danda'uu qabna. Hin gowwoominaa yaa muqaffaliin isin ja'a isin saniin warra abbaa abdiitii maarree jettan. Osoo faranjii warkanne maaraa warkanne irraa fayyadamna. Akkuma mubeetti anillee ni gargaarsa kana irratti hirmaachuu dhufe duraan laayivii banachuu ka'ee akka carraatti dhufe akka carraa mubee maaliif jira geema taphachuu jira meniin gargaaraa jeen as gore. Gizeen as goru. Right, kuma lama geessaniittu. Gargaarsa. Kuma lama geessaniittu jabaadhaa koppiliink sheer. Koppiliink jabaadhaa. Koppiliink sheer jabaadhaa sheer godhaa sheerii 10,000 hin jedheen. Sheerii 10,000. Sheerii 10,000. Taaptaabii 500. Rammee malkaa ayee rammee. Birri Itoophiyaa 10,000 katabi. Allahu akbar mangista cita. Asana ta'i billaaleek. Ta'i mangisti ko. Horii bulii deeban obboleessiyaa horii bulii deeban. Kuma kudhan Itoophiyaa. Bonaa ganna gumaachi. Jalanna deebis. Horii bulii deeban. Naan deebisu. Hin deebisu bakka sii malu ta'e. Aboo jalanna deebis. Hin deebisu. Horii bulii deeban obboleessiyaa. Hin deebisu. Hangafa Oromootii beela jira gide jaan nama dhukkubsa. Kanaafuu haasawni biraan barbaachisu sheer walii godhaa. Mee qoy kingilaafa dhufu itti himu wallaahi nama na harkisuu daara gastiirra. Kanaafi taaftaabiin dirqama jarana taaftaaf 500 guutaa koppiliinkii 10,000 guutaa. Ishii biraa koo argaan jira koomentii kee yoon hin argine immoo naa bilbili biraa naa bilbili ishii yeroo seenutti bilbila kan biraarra jira telegiraamiin naa bilbili koppiliink sheer 10,000 fu'ee as bahiitii itti meeking laaf sinduwaan akkasii beeka itti taaptaabii 500. Akkam jirtu Oromoo nageenyi isiniif haa ta'u hundi keessanuu akkam jirtu nagaadha. Nagaa as bahe viidiyoo as bahe baga jiraattan wallahi sanyi akkami miidhagduu Booranaa Rammee Abbaa Abdii. Nagaa baga nagaa. Yooyaa godoo. Yoo yaa jenne galatoo. Egaa sagantaan kun doolaara 200 yeroo baay'ee dubbatamaa ture namoonni baay'een illee nullee beeksisa godhee turre lafa harkifataa ture abbaa roobaa fa'aa dubbataa turanii dhimmi kun egaa dura ture sagantaa walirra bu'ee waa'ee uummata naannoo cinaksanii akkasuma bakka garagaraatti rakkoo namaatti walirra bu'ee dhimmi kun dhimma jabaadha. Viidiyoo simbaatu qoy kingilaaf tu dubbannu viidiyoo as bahi. Viidiyoo as bahi. Zeelillee sanii kakabuu jira. Faayidaa isaallee itti himi. Maali Dirqama mana kee dhufuu qabna kana barachuudhaaf. Laa dirqama mana kee dhufuu qabna kana barachuudhaaf koppiliinkii waa inni fayyadu sheerii waa inni fayyadu taaptaapiin eegali ilaa kun waajjira taa'eetii viidiyoo cufate ta'a maal jettu kana la. Waan akkasii kana nin sodaadhaa barmoo bee nama baay'ee keessa taa'u. Nin saalfanne jee. Zeelillee poostii godhee jira wal jala dabarsa obboleeyyan tiyya nambara zeelillee saniif katabuu jira kunoo. Deeqaa sadii kenneera kingilaaf eegali.
Yaa galatooma amma gaa maal seetanii kooppiiliinki sheerii qofa osoo hin taane nama 10 irratti sheer gochuu qabdu. Waa'ee uummata keenya Booranaa beela'ee jiru. Beeksifni baay'een hojjetamee jira. Maakii, Dooktor Aslii, Abdii Obsaan namni irratti hin dubbatin hin jiru. Sagantaan achuma tursiifame malee quba qabdan jedheetiin beeka. Amma garuu nama 15 irratti sheer godha. Hundi keessanuu tireejar booksii namoonni kaa'uu dandeessanus nuukaa immoojii boo'ichaa as jalatti hin erginaa. Boo'ichi sobaa waa tokko nu fayyadu. Amma wanti nuti gochuu qabnu yoo dandeenye gargaaru. Gargaarsa irratti yeroo baay'ee wanti nu mudatu waan hin dandeenye namni na argu jettanii 10,000, 100, 30 jedhina. 1,000 qulqulluu yoo dandeesse waan kiisii kee jiru kenni. Anamman qabu yoo ta'e hin qabu wanni godhamu hin jiru jechuudha. Yoo hin qabne namni si ajjeesu hin jiru. Maqaadhaaf jettanii 30 kenni, 20 kenni. 100 kenni hin barbaachisu. Dhugaan jiru kana jechuudha. Yoo dandeessan 1,000, yoo dandeessan 10,000, yoo dandeessan 20,000, yoo qabaattan immoo 100 kennuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf dhimmi kun dhumma jabduudha. Yeroo baay'ee namni keenya rakkoo kanatu nu mudata. Ani maaliifan namaa gadi 1,000 jedhee galmeessa jettanii ofitti hin qaanfatina. Kanaaf waan dandeessanu kennaa jechuudha. Waan dandeessu haa goonu. Amma moomee kooppiiliinki sheerii kana nama 15 irratti namni baay'inaan nuuf haa dhufu. Kooppiiliinki sheerii kana nama 15 irratti sheeraa goonu guys. Kooppiiliinki sheerii nama 3,000 qofa godhe guys. Kooppiiliinki sheer godha guys. Sagaleen kun dhaga'ama yoo ta'e kooppiiliinki sheer godha namni baay'inaan haa dhufu. Hundi keessanuu nama 15 irratti sheer godha. Hundi keessanuu wal faana guys please. Mee maqaa kootiin kooppiiliinki sheerii dhumaaf taabtaabii kana miliyoona 1 galcha. Maallaqa isin hin gaafadne. Maallaqa miti kooppiiliinki sheerii kana taabtaaf godha. Hundi keessanuu warri asirra jirtan gaastii irra jirtanus sheer gochuu dandeessu. Nama 15 irratti nama 15 irratti hirmaadhaa mee amma sheer godha guys. Walfaan galatooma sheeriin dabalaa jira. Sheeriin dabalaa jira galatooma walfaan hundi keessanuu dabil taabtaaf kooppiiliinki sheer godha. Baariyaaliin ola ka'u namni gara mana kanaa hin dhufaa. Namoonni waa kennuu danda'an namoonni harki isaanii jiidha qabu. Gara mana kanaa gaafa dhufan gaafa dhagaanu hin kennu gidduutti sagantaa kana hin beeksifna jechuudha. Namoonni hin dhageenye illee jiraachuu danda'u. Dhimmi kun maaliif akka namni walitti qabamee jiru akkasuma akkaawuntiin baankii mana kanaa jalatti barraa'ee jira. Baankii yeroo barreessitan gosa tokko qofa barreessa. Akka waliin makanne namni tokko qofti barreessuu qaba. Namoonni amanamoo ta'an baankii tokko barreessu sana qofa qabattanii baankii sana kaashaappii akkaawuntiin baankii hin barraa sanarratti galchitu jechuudha. Amma garuu wanni barbaadamaa jiru maali? Kooppiiliinki sheerii. Dabil taabtaabiidha. Baariyaalee ol kaasuudha. Nama waammachuudha jechuudha. Namoota gara mana kanaatti akka dhufanuuf hundi keessanuu mee kooppiiliinki sheer. Dabil taabtaab kooppiiliinki sheer guys. Wal faana hundi keessanuu tokkummaadhaan. Daqiiqaa 5 qofa. Sagaleen eenyuun jala jira? Miyuutii naa qabadhaa. Adeero eenyu sagaleen kooppiiliinki sheer guys nama 15. Yes. Nama 15 irratti sheer godha guys. Wal faana hundi keessanuu namoonni gara kanaa dhufanu nama 15 irratti sheer godha please. Ammallee kooppiiliinki sheeriin 10,000 galuu qaba. Taabtaabiin kun vaariyaalee ol kaasaa. Namoonni gadi xiqqaataa deemuu hin qabanu guys. Dabalaa deemuu qabu. Sagantaa keenya namoonni adda durummaadhaan geggeessanuu hin jiru. Kunoo miidhadduu Booranaa hin jirti. Akkasumas sanyii gadaa hin jira. Rammeen hin jira. Abbaa abdii hin jiru. Mubaarik illee hin jiru. Gara sagantaa keenyaatti isin ceesisuudhaaf akka sagantaa keenyaatti gaa namoota baay'ee mana kanatti affeeruu qabna. Namni 5,000 seenuu qaba. Namni 5,000 ol seenuu qaba guys. Kanaaf kooppiiliinki sheerii kana walfaan 5.6 geenyee jirra. Nama 15 irratti sheer godhaa please. Galatooma Oromoo koo ummata kabajamaa ummata jaalalaatu dhufa mana kana. Ummata wal hubatu akka hacee faatu dhufa. Galatooma namoota gaggaarii abbaa mootii faatu dhufu as. Galatooma isin argaan jira. Akka sabboontu arsii faatu dhufa mana kana. Galatooma isin argaan jira. Hundi keessanuu sheer godhaa walfaan dhumatee jira. Daqiiqaan koo dhumatee jira guys. Walfaana sheer godhaa walfaana hundi keessanuu nama 15 dabil taabtaab kooppiiliinki sheer godhaa gara nama biraattiin isin ceesisaa. Galatooma namoonni baay'inni namoota dabalaa deemuu qabu ture irrataa deemaa jiru garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Baay'inni namoota irrataa deemaa jira. Dabalaa deemuu qaba ture. Sheeriin kun sirriitti godhamaan jiru natti fakkaata. Guys kooppiiliinki sheer godha ammallee kooppiiliinki sheer sagantaa eegalaa jedhaa jiru namni yaa'aa jira. Mubaarik as deebi'ee sagantaa ni eegala.
galatooma copy link share godha ammallee wal faana share godha namni deebi'uu danda'anii sharing garuu copy link sharing kun dabaluudhuma qaba guys wal faana copy link sharing kana 10 galcha taabtaabii kana oluma guddisaa guys wal guddisaa warra accounting barraa jiru yoo yaadannee jira namoonni dhufaa jirtanu baga nagaan dhuftanii waa'ee gargaarsa uummata keenyaa hangafticha Booranaa beelaa jiran hongeen marsaa sadaffaadhaaf itti deebiif. Kingi sagantaan eegalee jira. Namni waan gumaachuu barbaadu asuma jalatti barreessuu danda'a. Abbaan abdii barreessaa jira waan ta'eef namni sagantaan eegalee tureera. Namni haaraan yoo seenan jedheeti. Okay. Meski mengilleen ni jirti, meskilleen dhuftee jirti, isinis ni dhufaa jechuu jirti, akkasii. Jilaan deema. Midhaddu Booranaa sanyii gadaa Mubaarak Musammaa. Ani jalaa habuu nama ol seenuu barbaadu. Anillee jalan bu'aa nama biraa gashaa deema. Maskiin haaseentu. Tole galatooma. Ulfaadha. 5 minutes boodanneen dhufaa jetti, ganaan dhufnee meseejii barreessitee jirti as jalatti. Midhaddu ati dhiifamaa wajjin gidduutti namni haaraan ni seena waan ta'eef ibsa godhaa deemuun gaariidha. Maaliif namni hundi dubbii kana quban qabu. Abshir. Akkas obboleeyyan tiyya yooyyaa akkam jirta fayyuu mana geenni keessan baraadhaa saniin jecha wanni nu asii waliin dhufnee fi gargaarsa uummata keenyaa uummata Booranaa hangafa Oromoo rakkoo hongeeni agartee isaan irratti mudamtee jechuudha. Uummati Booranaa agartee waggaa 4 olii bokkeenni hin roobnee fi isaan qarayyuu qabeenyi isaan qabanii uummata keenya Booranaa kana jiruun isaaniitii fi bankiin isaaniillee horsiisanii bulanii qotatanii bulanii jechuudha. Qabeenyi isaanii ammoo eegi bokkeenni kun hin roobiniif qabeenyi isaan qaban cufti nu jala dhumatee horiin cuf jala obbahee wanni isaan qaban obruun isaan qotatan cufti lafti irra goggoddee wanni tokkollee hin jirtu jechuudha. Amma horiin jala dhumate lubbuun horii isaanii dhabame akkuma sarreefu suuraa mubaarakisan garsiisanitti lubbuun uummata keenyaa dhabamuu jirti. Guyyaa keessa nam 6 nam 7 ganda takka ganda kaanis akkasitti agartee nam 6 nam 7 thank you mubiyya agartee gandi cufarratti fakkeenyaaf arra ganda kanatti nam 15 lubbuu dhabee arra ganda kanatti nama agasitti agartee wanni jedhee yaani gaggabanii jedhan. Guyyaa kana am 7 dabre keessatti naannoo tokko keessatti ollaan tokko guutuun uummati beelaaf dheebuun uumatanii nami duhee agi lubbuun jirulleen umni hin qabu ka'ee kaduu san hawwaaluu hin danda'u ummati imaltooti karaa gubbaa deeman makiinaa dhaabanii ummati reeffa fakkeenyaa fi karaa gubbaa cicciisan olla dur cicciisan arganii gabbuhanii qotanii awwaalanii jechuun sadarkaa san gubbaa jirra obboleeyyan tiyya horii dhabnee jirra namas ni dhabna. Akkuma isaan agartan ilmaan didiqqoon oosisa lubbuun irra bahuu jirti. Haati teenna gaggabdee dheebuun beelaan gaggabdee laf ciifti. Ilmoon akkanatti gubbaa dhaabbattee haarta lafirra hirkisti. Kanaafuu wanni takka dubbachuullee onneen nam hin dandeettu. Kanaafuu uummata keenyaaf haa baraarru waan jedhaaf harma waliin dhufne galatooma ulfaadhaa. Kanaaf as jirra obboleeyyan tiyya diqqoo hin jedhina guddoo hin jedhina waliif gumaacha rahmat walii godha. والبرد أبدا وتوبة وليتها تنافس دراسة نينجلا King Love daddu. Galatoom akkasi ibsaa deemuun garoodha. Ibroo Bariisoo welcome. Ibraa kutumee gaara dhaqiitii dubbadhu qoy. Ibraa ol dabarsinee immoo haa dubbatu ni sagalee ta'u. Guys akkaawuntii maxxanfamuu jira kan hundaayyuu. Uummata keenya hedduu ulfaadhaa galatooma anillee xiqqoo gabbee ol deebi'eefu namoo asuma ture amma asii deeme. Aynaa gargaarsa guyyaa guyyaadhaan akka isin gaafannuun beennaa guyyaa guyyaadhaan fuula keessan dhaabannee gargaarsa garaagaraa karaa bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa isin gaafatu jirra. Kana yeroo jedhu garuu gargaarsi guyyaa guyyaan deemaa jiru kana namni waa kennullee namuma duraan kennaa ture deebi'ee kennaa nu jabaattee jennaanuma guyyaa guyyaan akka isin gaafannu taane yaa saba kiyya kunu akkuma amma midhaagduun jette dubbiin tun dubbii jabduudha. Beelli kun caamni kun waggaa 4 itti fufee waan waggaa 4 itti fufetu amma sadarkaa kanarraan nu gahe. Kana yoo jedhu wanni kun waan nama takkaa lamaan furmaata argatu miti dhiiroo. Namni kun gandi kun ganda baay'ee ganda guddaadha. Gargaarsa baay'ee nu gaafata. Namni biyya alaa kunillee akka irra hedduu itti nu hirmaattan isin gaafanna. Akkasuma ammoo michuun faatillee akka gaafa gargaarsa wallaggaa goone biyya keessan maal akka itti qophaa'an jedhanii beeku asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Akka gaafa nyaata walii qabanii tiraakaan
geessu turanii sanitti yoo akkasin nu qopheessinaatti akka nu ibsitan barbaada yoo hin qophaa'in akka qophaa'u akka irraa hojjetamu fedha gargaarsi biyyaa ummati biyyaa hawaasa baay'ee biyya jira warri osoo rakkoon jiruyyuu nama gargaarutu jira midhaan akka bakka tokko finfinnee bakka tokkotti akkasi osoo dhaabbata walii galtanii akka waliin nu qabamee maskiin fa kanarra yoo nu daladde akka osoo bakka tokko walii qabamee akkasin nu geeffame irra hedduu baay'ee filatama jedhee yaada wanni sun yoo ta'ee jiraatin akka ta'u ka amma ammoo akkaawuntii kaashaappii zelle qabannee dhufne kana kilii siyaasa baa nu bira dhaabadha akkuma aseen dura isin gaafataa turree isinin jechuu barbaada hedduu ulfaadha galatooma kanuma jedha kaawwan biraa maaltu jira. Abbaa Abdii yoo nu barreessu jiraatte artiist Anwaar badhaanee illee barreessaa jira 3,000 maallaqa Itoophiyaa nagalmee isaanillee uummata kee cinaan dhaabbataa jechaa jira. Ibraa Barisoo atilleen ilma sabaa yeroo ta'e qaalii sa'aa ta'e humna ta'e hunda guddee gargaarsa uummataa irratti deddeebisnee si argaa jirra. Ija uummataa seentee jirta. Jabaa waan gaarii jirta. Yaa akkaawuntii kee sheer godhuudhaan waa hedduu gumaacha gargaarsa kutaa garaagaraatti har'a kun Booranarra jirta Kalee Harargee Kaambaalee. Which is good job. Jara keenya laal gargaarsa kana nama gargaaruun nama sanii yaaddee qofa osoo hin taane lubbuu mateetiifuu nama gargaarta beektaa. Boru atuu waan mudattu hin beektu. Boru atuu gargaarsa mudachuu maltaa. Kanaafuu nama gargaaruudhaaf nama sanirraa dhalachuu qofti gahaa miti. Namuma ta'uudha baqa. Kanaaf har'a san gubbaan hangafa keenya hongeen itti buuteen nama dhukkubsaa. Sheer walii godha yoo ifiin qabaanne sababaatti sheer gooteen namni dhufee yoo gargaara atilleen ajirii waliin qooddattaa. Kanaaf gargaarsa nama gargaaruun qabeenya horachuudha jaan warri amantii. Gaafa ati namaa waa baastu hin kasaartu maalleen siif oldhala siif barakata. Kanaafuu gargaarsuu irratti nama gargaaruu irratti haa xiyyeeffannu jabaadhaa jara keenya maskii mangee afaan dhufanii jiranii ani jalatti hin gabbaa deddeebi'een cheekisin godha naaf kolchaa. Ulfaadhu galatoomi. Yaa galatoomi akka rammeen jedhe fidii. Horii bul. Tole. Yoo fi gargaaruu hin dandeenye piliis nama 15 irratti sheeraa goonu gaayis waan dandeenyu immoo warri barreessitan barreessa lakkoofsa baay'eetu natti mul'ataa jira. Lakkoofsa hedduutu natti mul'ataa jira. Barreessaa warri barreessitan. Koppii linkii sheerii godhamee sababa keessanii namni dhufee gargaaruu danda'a. Nama 15 irratti kan walloo sin daganne gaayis kan walloo jedhaa jirtu warra walloo sin daganne kan Booranaa kun turee jira itti deebinaa. Sagantaan qabamee jira. Eessayyuu Oromoon kaabaa kibbaa bahaadhiyaa bakka jiru wal gargaara. Eessayyuu jechuudha. Warra walloo sin daganne gaayis. Warra cinaaqsan sin daganne sagantaan qabameetum. Akkuma baay'inni keenya rakkinni keenyas baay'eedha Oromoo. Akkuma baay'inni keenya baay'atu rakkoon keenyas baay'ee. Kanaaf warra walloo sin daganne itti deebi'ama. Mee nama 15 irratti sheer godhaa gaayis.